magaalaa keenya keessatti gammachuu guddaatu dhaga'amaara godinarraa ka'ee sadarkaa aanaatti aanoliin hundumtuu asitti wal ga'anii gammachuu keenya ibsachaa jirra jechuudha. Waa'ee xumuramuudha guddichaa laga Abbayyaa fi gammachuu nutti dhaga'ame ibsaa waan irra gamtaadhaan milkeessine kana sabaaf sablammootii biyya keenya biyya Itoophiyaa wal ta'uudhaan harka wal qabannee wantoota hafanii waliin xumuruudhaa fi gara fuulduraatti cimnee kan itti fufnu ta'uu qabaan jedha akka kooti. Hawaasni keenya dubartiin utuu nafin qaamni hundumtuu xinnaan ijoolleen daa'imman dargaggoon hundumtuu itti hirmaatee milkaa'ina kan inni dhufe hidhaa haaromsaa kana keessatti namni hirmaanne hin jiru bu'aa keenya dafqa keenya kanaaf guyyaa har'aa immoo yeroo hiriira kana akkasitiin kabajnu baay'ee gammachuu guddaan kan itti dhaga'ame ta'uu isaati. Hidhi haaromsaa kun keessumaayyuu wanti isa adda godhu uummata Itoophiyaa tokko taasise jechuudha. Akka biyyaatti akka godina keenyaatti baay'een itti gammadee kun galma ga'uunsaa qabsoodhaan dhufe lubbuu baay'eetutti wareegame dhiiga baay'eetutti dhangala'e lafee baay'eetutti cabee himannaa baay'eetu nurratti geggeeffamaa ture duula baay'eetu biyyoota keessaaf biyyoota alaa ollaa keenya ta'aniin nutti duulamaa ture duula kana damdamannee rakkoo kana damdamannee hidha haaromsaa kana galmaan ga'annee har'a akka biyyaatti akka waliigalaatti gammachuu keenya ibsachaa jirra. Ani gammachuu guddaan qabachuudha. Maal yoo jettee guyyaa har'aa kana akkuma beekamu hidhaan guddichi biyya keenya laga Abbayyaatti hidhamee ture guyyaa itti eebbifamee ture waan ta'eef nus gammachuu keenya qabnu ibsachuudhaaf baana jechuudha. Uummatni keenya Itoophiyaa aduwaa tokko farratti injifannoo olaanaa galmeessee ture. Ammas kunis injifannoodha waan ta'eef injifannootti galmeessuudhaaf hawaasni keenya tokkummaadhaan ka'ee akkuma amma gammachuu isaa gara fuulduraattis kana caalaa injifannoo guddaa galmeessuu dandeenya. Ijaarsi piroojeektii hidha haaromsaa wareegama aarsaa qaalii kaffalameen kan masakame injifannoo isiniin galmaa'e waan ta'eef injifachuu keenyaan gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Kanaaf baga gammaddan. Piroojeektiin kun abjuu dhugoome karoora milkaa'e cooba dafqaaf dhiigaan kan ijaarame ashaaraa dhaloota haaraa injifannoo Aduwaa lammaffaati. Kanaaf sabaaf biyya keenya gammachiisuuf hunduu xiiqiin haa hojjennu hiyyummaaf boodatti hafummaa ofirraa haa qolannu. Abboonni keenya wareegamanii biyya Itoophiyaa amma jennu kana nutti kennan har'a dhamaatii keenyaan qabeenya qabnu humna qabnu beekumsa qabnu hooggansa qabnu qabannee barri 2017 kun bara milkiiti barri 2018 itti deemee itti gallee jirru kunis bara milkiiti. Gama tokkoon yeroo hidha Abbayyaa itti ijaarree hin danda'an irraa gara hin danda'utti xiqqaachuu irraa gara ol ka'utti itti dabarre. Dhaloonni amma jiru immoo biyya kana eeguun tiksuun misoomsuun gara badhaadhinaatti ceesisuun baay'ee murteessaa waan ta'eef Itoophiyaa gama hundaan badhaate uumuutu dura jiraata.